mana Abdii Raggaasaa likkii goote sirrii goote dubartii goote isheen dubartii jabduudha warri jedhaartan barruu natti warri natti ergitan barruu sinatti ergitan akkas jedha baay'ee ishee azzabe baay'ee ishee asaqaayee kanaaf akkas goote jettu miti kana lameen isa naasota okay baay'ee ishee azzabe miti baay'ee ishee cinqe miti mana isaa keessatti akka garbittiitti ishee ilaala malee akka haadha manaa isaatti ni ilaalu namattuun beeskisuun dhoksaa jettan kana miti kan isin haasotan akkasumatti akkanaami haqni afaan qabnaan funyaaniin dubbataa jedhan warri wantoota akkas akkasii fiddanii haasotan yookaan sooshaal miidiyaa kana irratti calaqqisiistan warroota jibbasaatiin guutamtanidha. Warri kaanii inni islaamummaa qabachuu isaatti isin guba. Warri kaan immoo dhageettiin hawaasa biraa godhate kanatu isin guba kanaafi. Fakkeenyaaf arkii zayitii danfisee itti naqu kuni yookaan sammuun zayitii danfisee itti naquu murteessee akkasitti itti naqee nama balleessuuf ka'e kun maaliif achi mana isaa baqattee hin baane maaf hin dhiisnisa gad dhiistee hin baatu siluma dhiistee biraan deemtu nama biraatti heerumuu hin dandeessu maa nama biraatti heerumuu hin dandeessu hin dhiistu maalti zayitii itti naqaa fide inni ishee amanee rafee amanee dhaqee rafee ittoof amanee haadha manaa koodha jedhee ittoof amanee naan itti natte miti jiraatuma maaliif akkas goote dhiistee biraa deemuu hin dandeessu ilaamee wanta hin fakkaanne fakkeessuuf wanni hin jedhina wanta hin fakkaanne mana keessatti ishee hidheefaa jettu sakaan mana keessatti ishee hidhee mana keessatti ishee rakkisee mana keessatti ishee hidhee kaa'ee yoo ta'e akka barruu keessaniitti dabara gaafa sana akkamitti harkuma ishee isa hidhamee jiruun harka ishee miila ishee isa hidhamee jiru sanaan dhatti zayitiitti natte wanta hin fakkeessine maaf fakkeessuuf dhamaatu yaa ummata dhamaa wallaahi dhamaadha sin akaraa ofii ilaaltanii murteessitanii akkasumaan maaf namatti murteessitu akkasumaan namatti murteessitu subhaanallah dhugaa qabdi goota dhantalitti gootadha kun kotota malee goota maaliiti ilmi namaa waan argu waan hin argu waan hin dhaga'u namana waan hin argee gurraan dhagee dhugaadha zayitii danfistee itti naqxe hin agarre ijaan kuno sooshaal miidiyaarra hin dhageenye kuno warra qaama seeraa biratti anati akkas godhe jette kuno sababaa feeteef haa gootu inni ilkaan ishee cabse ija ishee keessaa baasee funyaan ishee irraa muree harka ishee irraa muree never hin goone akkas kanaafiyyuu haati manaa santalli Sumayyaa kun miidhaa kana raawwatte kun maaliif dhiistee hin baane haadha qabdi abbaa qabdi iyyaa qabdi warri informationii kana isheen siniif laataa turte maaliif gadhiisii dhiisiiti biraa deemi maaf hin jenne sin dhiisii biraa deemi hin cinqamiini duukaa maaf hin jenne isin moosinti akkasitti zayitii kanatti naqi jedhee ittime isin harka keessaan dhabdanii bara bakka barbaadde teettee mana islaamaa keessa teechee shintibeetii islaamaa mana islaamaa keessatti shintibeetii dhiqaa nuun isiniin dabartee kaate manuma kenna keessa teettanii nuun nu arrabsaartanii bara kan hojjettan mana kenna mana islaamaa ka qulqulleessaa hoostan isa ka qarshii isinii kaffallu islaam kan akka isin akkana baatanii dubbattan waayifii isinii kennu islaam isin gaddeebitanii islaamaaf musliimtota arrabsitanii bara nuun isinii dabartee isin deemtanii nu arrabsitanii bara nuun nu galateeffachuu qabdan waa hunda irratti barumsa irratti nuun galateeffachuu qabdan hojjechuudhaafuu ka dalagaa isinii bane nuyidha nuun nu galateeffachuu qabdan
nu arrabsuun qabdan. Kanaaf mana islaamaa ta'etti garee shaadaa arrabsuun dandeettu. Kan dalagdus islaamadha. Kan garee shaadaa itti si waamuuf islaamummaatti itti si waamu. Kanaaf sammuu kee hojjechiisi. Sammuun tasiif haa dalagdu. Namni mana islaamaa taa'ee islaamummaa arrabsu. Mana islaamaa ta'e musliimtota arrabsu. Isin mana hin jira garuu wifi isaan isinii kennanii wifi islaam isinii kennan. Wallahi waan gumbee isinuma keessaniif akkuma namummaatittu of taajjabaa sammuu teessanitti. Ila biyya keessas taa'e biyyoota biraas taa'e garee shaadaa yoo na arrabseetti gareen shaadaa dhaabbata malee nama dhuunfati miti. Fakkeenya Dubaay keessatti osoo nama dhuunfaa arrabsiteen ta'e seerri dhufee bakka jirtu irraa si fuudha. Ammallee kaatee yoo garee shaadaa arrabsite dhaabbata tokko arrabsite dhaabbanni kun waraqaa qaba majalisa irraa seerri ni beeka biiroo mataa ofii of danda'e qaba mana bootaa mataa ofii of danda'e qaba bakka takkarraa bakka lamarraa qaba man sinii galee bakka tokkorraa miti bakka lamarraa qaba biiroo mataa ofii of danda'e qaba dhaabbata malee nama dhuunfati miti. Dhaabbata kana arrabsite taanaan akka seeratitti yoo nuti isinitti raafne malee seerri irraa sin gaafata. Akkuma waliigalaatitti hundi keessanuu isa Baqqalaa moo Bayyanaa jedhamu kana laal isa kan namni tokkichi ijoolleen islaamaa tikkeetti irraan fayyadaminaa allaqe kana qofa. Ijoolleen Dubaay keessa jirtanis haa ta'u ijoolleen kara biraatti jirtanis haa ta'u inni har'a bahee zayitii irratti danfisuu miti akka saambusaatitti yoo xabbasteeyyuu inni sun obboleessa keenya ka funyoo laa ilaaha illallah walitti nu hiitedha. Kanaaf namni obboleessa ati waliin dhalatte akkana godhi yoo jedhe namni sun siif xilaata miti. Namni immoo obboleessa keenya islaamaatu kennuuf xilaata. Kanaaf allaqe nagaru kana qofan isiniif dhaamu. Mana kee kuppilinkii godhaamu ummata muzaazawwan. Ani laal anana tuqqan taanaan ani isinin tuqu. Anaan na arrabsaa akka barbaadanii. Laakiin bakkoota tuqamuu hin qabne hin tuqinaa. Bakkoota dhaquu hin qabne hin naqinaa. Eshi bootaa keessan malee ol nu saalinaa. Akkasi allaqee nagaru. Iyesuus jaalala barsiisaa, Iyesuus fiqir noo, Iyesuus fiqirin afaanumatti hafteerti. Fiqirii isin nu barsiisaa jirtan kamiidhame? Iyesuus jaalala jettan jaalala isin nu barsiisaa jirtan sun kamiidhame? Maal isinirraa argaa jirra? Mindin noosti maal argine? Akka macaafattis kan arginu waan biraa. Macaafni wal dhaba asitti daa'imman hoolota farda walitti qabi ajjeesi jedha. Yoo takka turte moo yoo asiisidhaan asiinitti kenni jedha. Kam keessaa fudhanna asinoo kam fudhattan? Isin kan fudhataa jirtan nuti barree jirra. Laakiin nu yoo kam isinirraa fudhanna ree kan rakkanni wallaahi. Iyesuus fiqir noo jettanii barsiisuun dura እናንተ መጀመሪያ የፍቅር ሰው ሆኖ ነመ ጃለላታ ሲኑምቲ መጣን keessan jalqabarratti namummaadhumaan wala qada rakkanne isin hojii rakkanneer laakiin moo xiqqooshii arragaaggaa maal arragaaggatan beeytanii jibbii isin namoota ijoollee islaamummaatti dhufte qabdan arragaaggaa xiqqooshii qannasaa jibbii isin jibbitanii nuti haraa akka islaamummaa kana jaalannu nu godha waan ta'eef of keessaa nu baasa rakkoo miti namni tokko shaadaa qabannaan bar ufuma keessaa baasan nama sana khalaas rakkoon qabu inni kun miidhu isin yoo miidhamtan malee nuti hin miidhamnu laakiin xiqqoo ishee arragaaggaa malee ijoollee maaliif ergattan qaame ustaazota keenya kanan galcha